jalqabarra bakka faayilli keessan jiru deemtu faayila irratti subscribe betanii galchuu barbaadan akkaataa kanaatiin import gootanii erga bakka editii gootan erga galchattanii booddee viidiyoon keessan isiniif galeera. Subscribe betanii argachuudhaaf immoo YouTube irra galtanii subscribe green screen subscribe button kan jettu barbaaduudhaan downloadii ni gootu. Istaayilii garaagaraa qaba. Kun kan jalqabaati. Inni itti aanu kan lammaffaan kunis istaayilii kan biraadha. Kana keessa naa ta'a kan jettan fakkeenyaaf ani isa jalqabaa kana filadheera. Kana downloadiin godhadhaa jechuudha. Ergan downloadii godhadheetii akka inni gara iddoo kanaa dhufuudhaaf import gochuudhaan yoo barbaadan immoo drag gochuudhaan fidattanii viidiyoo keessan isa originalatti dabalattu jechuudha. Fakkeenyaaf downloadii jalaati kan koo green screen subscribe button kan jedhu jira. Isa openii gaafa godhu dhufee naa mul'ata jechuudha. Akkasitiin erga nuu dhufee booddee addi goonee gara viidiyoo keenyaatti daballee akkaataa kanatti iddoo kanatti akka inni mul'atu goona. As buutnee iddoo 2-3 kaa'uu dandeenya. Yeroo 2-3 kan jedhu yoo barbaanne isa booda akkamittiin gala jechuudha. Kun akkaataa kanatti mul'ata. Haa ta'u malee viidiyoo keenya dhoksuu waan hin qabneedhaa fi background viidiyoo keenya dhoksuu waan hin qabnee fi iddoo kana dhufnee remove bg ishee jettu kana yeroo tuqnu auto removalii fi chroma key tu jira jechuudha. Kana keessaa chroma key kan jedhudha kan nuti filachuu qabnu waan ta'eef chroma key kanarratti kilikii yeroo goonu optionii kana nuuf fida. Color picker kan jedhu kanatti gaafa tuqnee dhaqnee viidiyoo keenya irratti gaafa kilikii goonu halluun isaa guutummaatti galeera. Intensity isaa akkaataa kanatti yookaan strength isaa yeroo daballu giriiniin sun irraatii badaa jechuudha. Subscribing kun immoo iddoon nuu ta'u akka barbaadnu yookaan karaa harka bitaa yookaan walakkaa yookaan karaa harka mirgaa iddoo barbaadan kaawwachuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani karaa harka bitaa kaawwadheera. Akkuma kana shadow effect isaas dabaluu sirrisuu dandeessu. Strength isaas akkuma kanadha. Erga gootanii booddee guutummaatti galchachuu dandeessaniitu jechuudha. Kanaaf viidiyoon keessan subscribe bitanii akkaataa kanatti isiniif mul'ata. Yeroo viidicha daawwannu kunoo kana fakkaata jechuudha. Waan daawwattaniidhaaf guddaa galatoomaa. Yeroo adda biraatti viidiyoon keenya akkasiin qaqqabuudhaaf YouTube kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Oolmaa gaarii.